du'aa kaafamutti yoo namanni akkamitti Yahudota ammal garaagarummaa qabdisi? Hin qabdu yaa. Ormitu waan kiristaanitee ta'u jechuun qabdu. Amantii biraa fiqirizimii illee hin beeku du'atti yoo amanteen. Dhumaa jechuun wanta jechuu qabdi. Fiqirizimiin sunu maali yoo nu keessa ruuhin baate amma kabiraa keessa seentii jedhee amana. Sanumallee osoo goote waan tokko. Warruma fuudhaa feerumaa kana du'alleen duunu warri jiru sunu jira ganaa nuti hin duunu akkasuma. Wahuma fuudhaa feerumaa kana isaan rakkise. Wahuma fuudhaa feerumaa kana isaan rakkise. Eega wasaka waan cubbuu waan yellaase waan fokkottu ta'e waaqayyoon Aadamii fi Heewaan maaliif jedhee achi edan san keessatti walitti fida. Maal godhan achi keessaa dhiiraa fi dubartiin? Maal godhatu? Jannati dubartiif dhiirri keessa hin jirre dura maaluma ka walitti hin heerumin waliin fuudhin gammachuma maaltu jira sa akkam godhan maal ta'anii akka urunguudha moo sa quddus jedhaa ooltan nuun jettii bar. Jannata kanan yaamte gurbaa tokko eeggadda dhageeffadde miliyoontu maxxansee jira jallisaniitumaan jedhe qulqulluu jedhaati oolan jedhe. Maal urunguudha moo nuti isaa gurgurruu jedhaatiin oolu. Gurgurruu baraartee olii garra haa gootee dhuftee waan dubbatti bakkuma takka ta'e kana jechaan ooltu taate. Qilleensa irra caalee jechuu yeroo akkas taate. Maa simbirree mataa deekaa yookaan urunguu bakka teessan kaan osoo leefi urunguu beeytaniisa. Osoo leem kun itti teessu. Achiin sochootu bakka sanii. Waan biraan dubbatan wanta koolitti haasawwan hin jirtu. Waaqayyo maal isaanii qophee. Jannanni kenna ammoo alhamdulillah alaa sururin mutaqaabiliin jedha rabbi. Anaa wajjin jannata keessatti daarii wayii dhuyi anaa wajjin Yesuus hafuura. Kaaman qabu akkamitti dhuga namni qaamni hafuura ta'e maal dhuga akkamitti dhuga? Maal dhuga? Yoo qaaman qabaatiin akkamitti dhugan dur? Na dhibee bara. Teessoo 12 irra teessanii jedhee ilmaan Israa'el 12 jidduutti firdiin gootan teessoo irra kan taa'u qilleensa ta'a hafuurri akkamitti taagibillee waan teessoo. Ajaa'iba wallahi laziim. Wayi wangeela. Ajaa'iba wallahi. Kana godhe wallahi laziim. Meetti yaada jedhan yaada. Kennaan Yesuusuu diddee maal jette kennaan? Ayyee diidoo kana dubbisaamee yoo wanna jedhe. Inni dabar diidoon. Indida maqaan isaatu diidoodha indida. Diidoo. Abbomoo azimaa maqaana balleessita maali yoomsi jala dide walii haasofnee irraami. Indidda deebisuu hin jedhee bar indidda hin deebistu. Lakkin deebisa waan deebisuun irra barbaachisu hin deebisa. Kennaa tana waa gaafa dheedhaatiin ture waa umaas kennaa shawaa. Dubbadhu. Kennaa shawaa. Mee diidoo dhiifama isin si dursiti. Kennaa shawaa dubbadhu ayyee. Gaafin kiyya ustaazi ani musliima maatiin kiyya musliima miti. Gaafa maatii kiyya biratti gale. Biyya lafaarraa gamuun jiraannu miti gaafa biyya lafaarraa godaannu irreen hin beenu. Gaafan du'ee jedhe silaa isaan musliima miti musliimni takka hin jiru. Yoo bataskaana sanitti nageechanii qeessi sanarraa iyyisiisanii musliimatti deemuu nan danda'a. Kiristaanatti. Gaafa duute moo erga duuteen booda maal qeessi iyyisiisanii paasterii iyyisiisanii homaan rakkisu akka duutuuf danda'eet. Aga duutuuf danda'e eega duuteen booda rabbitu beeka sanniis yaaddeen saniif. Aguma duutu qofa islaamummaa qabadhu rabbi kan kee gabbadi salaati soomi waan barbaade dalage achi boodaan qeessi iyyisiisanii waraabessa iyyisiisanii leenca iyyisiisanii uumamaas waan simiidhuun qabu. Si'awwaaluu baatan. Inshallah yoo rabbi jedhe agati duutuuf yookaan mantiqaan sun ka ammaatii musliimii keessa hin jiru jettu yoo rabbi jedhe islaamummaa qabatte si eeguu dandeessi. Islaamummaa keessa babal'ate nuti illee jirra. Ijoollee musliimaalee jiranii inshallah islaamaan babal'ataa deemuun nama tokko warra nama lama ta'a nama sadi ta'a akkasumas deemtanii rabbiin si haa laafisu abshir. Ayyee galatoon. Aya. Dida. Dido. Yaa obboleessa. Jirtu. Jirta. Akkamati. Bakka dalagaa jira beektaati. Oh. Hojii fixatteeti. I don't have hojii. I called sick today, bro. Eh? Hojiin hin dhayinarra.
Hojii nanne. Jabar dalagadhu eenyu dalagadhu siin jedheeti eentu dalagadhu siin jedhe Yaar sarraa ayibla yaami. ajaja maal dalagadhaa jedhe maal fa'a maal dalagadhaa jedhe Waan ittiin jiraatu kaa hundumaa. hundumaa okay ayyee deemati ati sarara dalagadhu daawit Nagama. Ndagam nagaan siif haa ta'u daawit jirtu Amin siniif illee nagaan baay'atu. kamati Gooftaa galatu jirra kun. maqaa daawit kana maaf baafatta akka wangeelaa daawit nama yakkamaadhaami maqaan isaatilleen Yoo ta'eyyuu yoo ta'e miti ka nama tokko hattuu tokko maqaa hattuu saniin baafatta hiikaa maqaasaa yoo ilaalte immoo hiikaan fadhaa ta'u daawit dura daawit biraan ni jira Daawit biraa immoo hin jira daawit dura daawitichuun maqaadha. maqaa Eenyummaa isaati. beeke daawit kun akka wangeela nama qulqullu moo nama yakkamaadha nama hojii waaqayyo raawwatu Yaa ajaja waaqayyo eeyyee. daawit ejjaadhan jettu nama ejja amma fakkeenyaaf nama tokko ejja ilmoo tante nama amma fakkeenyaaf gammachuu nama ejju tokko beekte ejja itti baafatta maqaa isaa saniin baafatta fakkeenya siif ni ta'a namni ejju tokko Aan fakkeenya isaa irraati eenyummaa isaa irraa maaliin godha maqaadha malee amma maqaa isaa san fudhachuu jechuun isa jaalachuu maqaan kun eessaa dhufe maqaa isaatiimi daawit jira daawit irraa fudhame miti eshi maqaa isaa maaf baafatta jechuun nama gaarii miti akka itti amantaami amma akkaataa ati itti ilaaltuu fi sirraa dhiisee iyyasan okay ati pheentee ortodoksii kiristaanadha. wayyaa rabbii okay kiristaana keessa ortodoksii namoo dameen kee ortodoksii moo pheentee Doomineeshinii akkasiillee badaan deeggaruu akka kootti akka yaada kootti. dirqama deeggaruu osoo deeggarin deeggaramee jira wangeelli addunyaa bahee jira 80 takkaa fi 66 waan ati deeggartuu miti mirga filannoo qabduu miti barolii Wangeela 66 Wangeela 66 mana phenteedha ka kanaafuu jettan jedhe dhugaa keeti argatte jedhe jettanii rakkoon qabu yoo phente dhanaame kunoo eshi bakka akkasii miti eeyye tole in fudhattaami wangeela guutummaa isaatti ameen nama akkana kana jaalan ifichatti amanaa jedha dubbii waaqayyoof fudhachuun dirqama ta'a yoo hin fudhanne rakkisa booda deemtee ati afaan oromoo siif hin galu naan jedhin ani oromoodha atis oromoodha miti walii gallaami olubachaa afaan tokko afaan oromoo jecha qubee jecha loqoda naannoo irra yoo wal dhabne malee afaan oromoo dhibbara dhibbatti anaafatiifis ni gala hin barreessanii hin dubbisne siif hin galu afaan oromoo akkanatti ni kamuu naan jechuun dikshineerii itti ilaalla jecha nuun galle sana wangeela mika itti ilaallu afaan tokko qubeen jechi tokko yoo siif hin galle dikshineerii laaltama wangeela laaltama quraan laalta. Iski maatti jechi tokko yoo siif hin galle jecha tokko amma jechuun jecha haarawa afaan oromoodha yoo siif hin galle wangeela irra dhayixee hiikoo isaa laallattamoo quraan irra dhayixee laallattamoo dikshineerii dhayixee laalta. Okay. Gaaffii kana gaafattuuni amma wanti hundumtiyyuu kontekstiif aawdii qaba mitiire akkaataa sanatti hubannoo sanaan hin hubadha malee wanticha wanta dishineerri irraa hubadhee akkaataa sanatti hubachuu dhiisuu danda'u qaba waan ta'eef. Okay, fakkeenyaaf daawwit min maalatti noo afaan oromootti maal jechuu daawwit jechuun? Daawwit jechuun afaan oromootiin kan jaallatame jechuudha.